Yesus Kristos waaqni Yesuusan maal siif taati? Nuufis abbaadha waan Yesus Kristos Biroo waan biraas waan abbaa kootii fi abbaa keessan jedha. Abbaan Yesus isiniif maal ta'a? Abbaan nuuf ta'a abbaan Yesus nuufis abbaa. Anaafoo. Abbaatti amaneef abbaadhumadha. Okay, goobas. Waaqayyoon Yesuusan siinii fi anaafoo maal ta'a? Abbaan Yesus. Waaqayyoon Yesus waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan. Abbaa kootii fi keessan jedha. Waaqayyoon Yesus anaa fi atii fi obboleettii teenya tanaaf maal ta'a? Waaqayyo mata afaan isheen amante taanaan. Goobas. Anis, atis Yesuusii waaqa tokko wali qabnaami? Yesuus waaqa ni qabaami? Tole. Akkamitti waaqa taatu Yesuus kun waaqa qaba? Yesus Kristos abbaa kootiin amanaa isin immoo anatti amanaa. Beeke hunda inni isaanii akka jedhe waaqayyotti isa amana. Jireenya bara baraan qabaata. Beeke amma boqonnaan kun boqonnaa Yesuustu dubbatee boqonnaa kanarratti. Dhugaa dubbate moo dhara dubbate? Dhugaa dubbate malee akkamitti? Waaqaan qaba waaqayyoo koo yeroo jedhu hin kijibe moo dhugaa dubbate? Dhugaa dubbate kijibni hin jiru maxaafa qulqulluu. Isin kiristaana Yesuus waaqa qaba jettanii ni amantanii? Namanna. Goobas kanaafuu waaqayyoon waaqa ni qaba? Yesus Kristos waaqa na sadii jenne Yesus Kristos ilma waaqayyooti. Waaqaa mitiimi? Goobas islaama kaati bakka garee shaadaa seeni bakka. Maaliif seedha islaama midhaanii Yesuus waaqaa miti jettee Yesuus waaqaa miti akkas amanna nutiisi. Yesus waaqa ta'uun ta'ini ilma waaqayyooti Yesus Kristos hojii abbaa isaa hojjechaa ture jechuudha. Amma walii galla bareeda ammas kanaas walii galla waa'ee ilmaa kanatti kaan walii galla akka waaqan ta'in akka waaqayyo qabu. Ilma yeroo jedhan ilmi kun sadii. Ilma gartee Maariyaam irraa qunnamtii saalaa godhee dhalche moo ilma guddifate moo ilma uummate? Eenyu? Yesus ilma waaqayyoo Maariyaam irraa amma fakkeenyaaf ani haadha tiyyaaf haadha fi abbaan qunnamtii saalaa godhee na argatan. Yesus Kristos waaqayyoon abbaan Maariyaam hojii qunnamtii saalaa godhee argate moo Maariyaam irraa uummate moo ni guddifate waaqayyoon? Inni uummate malee. Goobas uumama ka allaqe akkas yoo ta'e walii galle kana islaamni akkasuma amana. Akka maal fudhadhaa beeksi Yesuusin akkana. Kiristaanis akkasumatti amana. Hin amanu kiristaanii kana amanu hin jiru. Hin jiru malee jira. Hin jiru obboleettito wallaahi hin jiru akkas jedhu hin jiru. Yesus waaqa qaba. Karaan dhugaan Yesus Kristos malee akka hin jirre hin amantu moo namantaa? Dura Yesus akka waaqan ta'e ni amantamoo namantooti? Yesus aawoo waaqummaa guutummaan guututti qaba. Haa qabaatu waan jedhe waaqayyoo goortummaa lafaa naa kanatti Yesus akka waaqa. Qabdamoon qabdu darbuuf yoon qabdu ta'e dabarraa. Araan qabu Arabii farratti waan barbaaddooti jette jecha maqaa jetteedhaan. Afaan Giriikiitiin abdi jedhamee jira. Hiikkaan isaa garbicha jechuumi? Bakka garbicha isaa jedhameera isarra mormiin qabu maal ree? Galatoome ayyee bakka amma gaaffii biraatti darba. Malee gaaffii biraatti darba. Gaaffii si gaafadhu waa'ee dubartootarraa si gaafadha. Inta rakkoon qabu? Dubartoota jechuun maal? Dubartoota jechuun dhalaa. Okay. Aishi. Mata duree irra mareesaatti irratti kiristaanii gaafachuu fi dandeessuu gaafii irratti itti fufaara na fakkaata irra seenee. Gaafachuu barbaadda taanaan? Gaafachuu barbaadnaan gaafadhu yoo si gaafachuu na barbaade sin gaafadha rakkoon qabu mirga sii kana lachuu. Anamma gaafachuuf illee yeroo akkas turee daqiiqaa agas turee waliin mari'annu hin qabu fakkeenyaaf gaafadhee waliin turuuf yookaan beellamnee itti fufuu hin dandeenya akkuma isin jedhe ibsaan yoo chaarjiin kiyallee na onnee jechuufi yoo chaarjii irra qabaadhee yookaan chaarjii godhadhee yookaan nama suuratan ta'e chaarjii irra kaadhee ka'ee deebi'a yoo tarii badhinaa itti fufuu barbaachisa. Tokkoon jiru abshirish tole. Yoo akkas ka ta'e anammoo wanti guddaan an seenee fi asumaani tan seenee fi yeroo dhumarratti jalqaba akka gaarii hordofaa ture waajjii wajjin yeroo ustaaza wal dubbataa turanii dhugama dubbachuuf hadhaatu mesferiin jiru bakka gaarii jedheeti akkasitti itti jedduun deebee bahee deebee yoo deebaati dhuftee jirtaa bakka kaaka kama duraa kaanitti deebee uduu danda'eetuma seene yoo jedhu yoo aanonna jedhu nagalchanii ka jechuuf yaade abona cufuuf deema bakkaatis bakka hin deebi'a chaarjii yeroo miidhe. Rakkoon hin jiru. Doktor Jaalalaa kiristaanota ol nu gashaa jiru kiristaanas ol galchaa. Doktor Jaalalaa.
Abet hin dhaga'ama. Gaaffii qabda moo si gaafanna? Gaaffiin qaba. Ayyee gaafadhu. Eshi. Ati maaliif amantii musliimaa hordofta? Ayyee amantii musliimaa kan inni hordofu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantii musliimaa hordofaa waan jedheef amantiin Rabbiin jaallatee nuuf kenne islaama waan ta'eef Rabbiin quraana isaa keessatti namni amantii islaamaan alatti amantii biraa hordofu abidda seenaa warra hongee irraati nuun jedhee boqonnaa 3:85 irratti nutti himee jennaan abidda seenuu mannaa amma muslima ta'uu naa wayyadee muslima keessa seene muslima hordofu jira. Amantiin isii jaalladhe islaama jennaan amantii Rabbi naa jaallate dhiisee kan Barnaabaas naa jaallate hin barbaadu jedheen Barnaabaasin dhiisee kan Rabbi naa jaallate bira dhaqee kanaafan hordofaan. Amantii sun Rabbi isa kamtu akkas jedhe? Rabbi isa kamtu akkas jedhe? Rabbi isa Yesuusin uume. Rabbi isa Yesuusin uume? Isa inni Rabbi kooti inni jedhu sanatu isa Yesuus Rabbi kooti inni kun jedhutu isatu akkas jedhe. Jechuun amma fakkeenyaaf amma amantii tokko an amma pheenxee maaliif hordofta yoo naan jette? Siin hin jedhu ani. No, ani immoo siin deebisa gaa. Sin gaafanne ati gaaffii makee gaafadhu amma yeroo si gaafadhe naa deebifta. Rakkoon qabu jechuun akka gaaffii sitti hin taaneefidha. Hayi gaaffii natti hin ta'u yoo natti ta'e booddee si gaafadhe amma gaaffii makee deebi. Akkasii? Yeroo si gaafadhe naa deebisi. Okay, eshi. Isin amantii kee irratti fakkeenyaaf amma amantii musliimaa yeroo hundumaayyuu jechuudha. Amantii musliimaadhaa maqaa rabbiitiin seexana ifatu maqaa rabbii keessanii waamtanii fayyitanii takka argeen beeku. Tarii waan ta'e aarsaa minaamu waan sagal aarsitanii jinnii ifaallee gaafa hariitan wanta tokko waaqolii tolfamaa wanta jedhama nama fakkeenyaaf naannoo keenyatti hin argina. Aarsa waan sagal aarsaniitu kan jinnii balleessina jedhan malee maqaa rabbiitiin ifatame jedhanii isaanii rabbiin isaanii itti waamanii jinnii kurkursanii takka argeen beeku. Nuti garuu maqaa Kiristoosiin gaafa waamnu hin fayyina. Gaaffii gaafadhu san kan kee Kiristoosiin si booddee itti deebiin naan si gaafadhu. Gaaffii kee qofa. Gaaffii madhaan barkuun. No, kanas gaaffii kee waa'ee Kiristoos as kenna. Gaaffiin kee. Kuni koo gaaffii mara gaaffii tokko. Takkaa maqaa Allahaatiin ni jinnii baasuu argee hin beeku jettee mee? Kanaami? Kanaafuu musliimoota bira dhaqi malee ati mana qaalluu dhaqxe waan ta'eef. Irra naa deebi'ee nagee. Musliimoota bira dhaqi akka jette. Maaliif maqaa Allahaatiin ni seexana kaasu jinnii kaasu argee beeku jette. Ati mana qaalluu dhaqxe malee mana musliimaa dhaqne musliimoota bira dhaqi. No dhaqee sin beeku lakki. Dhugaa dubbachuudhaaf dhaqee sin beeku. Mana qaalluu takka